Harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota chaanaala Hayyuu Faayii guyyaa irraa kana viidiyoo bareedaa fi miidhagaa ta'e tokkoon isiniif qabadhee dhufe. Innis maali jechuun keessan hin oolamu. Akkamitti akka torbee tokko gidduutti saabskraayibara 1,000 guuttanii koominitii teessan bifa salphaadhaan itti fayyadamuu dandeessan kan jiruun isiniif qabadhee dhufe. Egaa torbee tokko gidduutti saabskraayib guuttachuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf gaa mee viidiyoo keenya ka'arraa kana hammadumaa nu waliin daawwadhaan isin ijaa mee gama hojii keenya hayaan mee waliin appii ajaa'iba ta'e tokkoon isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Osoo gama hojii keenyaa hin seenin duratti chaanala keenya saabskraayib gochuudhaan gaa maatii keenya ta'a mallattoo notifikashinii madiitti argamtu oon godhachuudhaan maatii keenya ta'aadhaan isin ijaa jechuudha. Mee gama hojii keenyaa hayaanu appiinis kunnooti kana fakkaata jechuudha. Isin appii kana daawunlood irraa godhachuu dandeessanii jechuudha. Barreeffama viidiyoo amma ilaalaa jirtanii kanarra al tokkoof iddoo kanarra innaa akkana tuutan salphatti kanatti isiniif baasa. Ergasii appii buufadhaa kan jiru liinkii kanarratti al tokkoof innaa tuutan liinkii asirratti argamu kanarratti innaa tuutanii salphatti gama weebsaayitii keenyaa isin geessa jechuudha. Egaa kunnooti gama weebsaayitii keenya holqa barnootaa yookaan baradhu.com kan jirutti salphatti isin fida. Akkaataa weebsaayitii itti banattanis bifa salphaadhaan keessatti barraa'ee jira. Dhaqaatii irraa baradhaan isin jira. Ergasii xiqqoo ishii akkanatti gasiquudhaan daawunlood iddoo jiru kanarratti al tokko innaa akkana tuutan salphatti daawunlood isiniif godhaa jechuudha. Egaa appii kana keessa erga seenee appiin kun waa takkayyuu isinirraa hin barbaadu. Kan durratti argamu kana Indiyaa kan jiru kanarratti ni xuuna. Erga xuunee nama hedduutu keessatti argama. Akkumaan isin garsee jirutti gaa kunnooti asirra laallachuu ni dandeessan. Nama hedduu keessatti argama. Ergasii irratti ni xuuna. Ergasii akkanatti nuuf tuqa. Kan durarra jedhu xuunee akkanatti nuuf tuqa jechuudha. Chaanala nama hedduu akkanatti nuuf gatarre. Ergasii gaa kunnooti nama kana 3 4 isaan kanarratti liinkii ta'e erguudhaan saabskraayibar heddummeeffata. Akkamitti jechuun keessan oolamu. Meena waliin laalaa isinin jaa. Ergasii kunnooti kan duraa kanarratti boyu kan jiru kanarratti ni tuqa. Erga akkanatti nu baasa. Iddoo kanarratti waa hedduutu argama jechuun keessan hin oolamu. Kunnooti iddoo kanaa fi kanaatu argama. Isin gaamman tana isa kanarratti ni tuutan. Isa kanarratti ni tuutan jechuudha. Erga tuutanii liinkii kan jiru isa jidduu kana irratti al tokkoof innaa akkana buuta liinkii keessan isatti isiniif ergeetii jira jechuudha. Isa kanaas akkanumatti bira kuttan. Ammasii itti aansuudhaan isa lammaffaa kana bira dhuftan. Ergasii erga tuutan kanaas akkanuma kiloos gootanii beessa irraa deebi'uudhaan kunnooti liinkii keessan qofa itti ergitan. Katti aanus gaa isa sadaffaa irra gaheetiin jira kunnooti isa kanarraas ni tuqa. Ergaan tuqee booda kunnooti ammallee liinkuma kanaan itti ergaa jechuudha. NSP kayyuu kun naaf ergeeti jira. Amma isa kanarra yeroon akkana tuqee kunnooti naaf ergeeti jira. Kunnooti asirratti naaf ergee jira. Yeroon akkana tuquu kunnooti chaanala kiyya saabskraayib naaf godheeti jira jechuudha. Anis amma niin godhaaf jechuudha. Anis kunnoo iddoo kanarratti tuquudhaan ammas liinkii inni erge tanarratti tokkoof niin tuqa. Ergaan tuqee gama chaanala ergasii shuut godhateeti jechuudha. Ragaadha as deebi'am. Ergasii shuutii san kunnoo galaarii kanaaniin dhufee faayilii kiyya keessa seenee galaarii kiyya keessa naaf geessa. Anis kunnooti akkanatti ergeetiif hin jira. Innis naaf godhe anis godheef jechuudha. Innis naaf godhe anis godheef. Akkanatti waliif gootanii jechuudha. Amma kunnooti inni kunis naaf ergeeti jira. Kunnooti ergaa 4 keessatti ergee jira. Yeroon akkana tuqee ilaalu inni maal jee laata. Kunnooti innis naaf godheeti jira jechuudha. Okay hin jaan ammanis. Okay wait. Xiqqoo turii hin jaaniin ergasii naaf ergeeti jira. Kunnooti yoo godhatu jiraatan unnoo subscribe naaf godheeti jira jechuudha. Anis amma niin godhaaf jechuudha. Liinkii inni naaf erge tanarratti al tokkoof niin tuqa. Liinkii inni naaf erge tanarratti al tokkoof niin tuqa. Ergaan tuqee gama chaanala isaa nageessite kunnooti akkana subscribe godheetiin shoot godhadhee biraa bahee chaatii kiyya keessa seenuudhaan amma galaarii tiyya kunnoo as keessa galaarii tiyya tana keessa niin seena kunnooti. Ergaan galaarii keessa seenee faayilii kiyya keessa nagalcha. Ergasii galaarii keessaa tanii shoot godhesan kunnoo akkanumatti otomaatikii efficientii irratti uumnaan jechuudha. Anis godheetiif hin jira jechuudha. Akkana laallataa jechuun innis. Egaa daawwattoota kiyya akkanatti yeroo hedduu godhatanii jechuudha. Amma innis naaf ergeetii jira kunnoo NPS kareef godheessan naaf ergeetii jira. Innis maal naan jee laata angoonaaniif ergaan godheef dan tahee jira. Okay naan jee innis jechuudha. Kunis naaf ergeetii jira. Amma yeroon isa laalu anis godheetiif hin jira isaafis jechuudha. Kunnooti naan jeeti jira jechuudha. Akkanatti yeroo hedduu waliif gootanii nama hedduudhaaf gaa sa'aatii
muraasa keessatti 200 gahuu dandeessan jechuudha. Egaa daawwattoota kiyya barnoonni guyyaa irraa qabannee dhufne kana fakkaata akka isinitti tolee fi akka waa hedduu irraa hubattan abdii guddaan isinirraa qaba. Kanaaf viidiyoo keenya laayik godhaan itti aansuun sheer godhuudhaan nama hunda biraan gahaadhaan isinin jaa hamma torbee dhufu walitti deemnutti baay'ee nagaan naaf turaa.